Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtan baga nagaya walitti deebine. An Abdullah Siraj. Akkam jirtan jajjabaatanii Ramadaan akkam isinitti jira. Ramadaana bara 2021 keessa jirraa jechuudha. Akkuma yeroo jalqaba wayita Ramadaanatti seenu baga isiniin gahe jajjabaadhaa isiniin jedhetti ammas xumurarra jirra. Jajjabaadhaadha insha Allah warra barana kan bara egere rabbi nu haa taasisuu jechuudha. Ramadaanni kuni homaan jedhu fakkaata hin jajjabaatu akka biyya nuti keessa jirru kana keessatti jechuudha. Biyya nuti keessa jirru keessatti sa'aatii 19 haga 20 soomama. Sa'aatii 19 haga 20 soomanii jechuudha biyya nuti keessa jirru keessatti. Biyyoota tokko keessatti akkasuma wal dabra akkasuma xiqqaatasii jechuudha. Kanaaf biyya keenyatti takkaahu ammootu Oromiyaa keessatti sa'aatii 13 sooman 12 akkas sooman natti fakkaata. Hin beeka yeroo biyya jirutti sa'aatii 12 fa'aa soomanii biyya nu jiru kanatti sa'aatii dheeraa sooman baay'ee dadhaban sa'aatiin isin jiru. Ammoo kanaafin ani barmoota idileetis isiniif gadi hin dhiifne barmoota yuutuubiitis isinii gadi hin dhiifne baay'ee tokko biizii taheetiin ture jechuudha. Ni beekama isinis ni beeytanii jedheetiin amana. Barmoonni hadha qabadhee isinii dhiyaadhe hiikaa jechoota afaan Oromooti. Afaan Oromoo. Afaan Pinki dha miti kun. Afaan Oromoo. Oromo language. Oromo language. Okay, hiikaa jechoota afaan Oromooti. Barmoonni anarra isinii fidee jechuudha. Walumaa galatti kanaan dura kan baranne har'a ammootiyyuu hiikaa jechoota afaan Oromootiin isinii fidee jechuudha. Okay. Faaxuu jechuun maal jechuudha? Faaxuu jechuun nama wannaan rifeensi mataa gubbaarra jiru kun irraa deeme takkaahu molaahi takkaahu irraa dhumee jechuudha. Kan itti aanu faa'ilii. Faa'ilii jechuun waraqaa waraqata dhimma namaa katabamee keessa kaahamuu jechuudha. Fakkeenyaaf doosee illee inni itti fakkaate namni wal iyyate ta'u kaahuu ammoo wal kassaseetiin hin jedhe waraqaan isaa kan keessa kaayamu faa'ilii garaagaraa keessa kaayamaa jechuudha. Kan biraa faachaa takkaahu ammootiyyuu faachoo jedhaniini jechuudha. Asitti kanatti faachoo hin jedhaniin takkaahu faachaa hin jedhaniini jechuudha. Kana jechuun eegee bineeldotaa eegee leencaa ta'uu danda'a, eegee bineensaa ta'uu danda'a, ka fardaa, ka sangaa, ka sa'aa, eegee kan akkanaa ta'uu kan danda'a jechuudha. Kana maal jedhaniin faachaa yookaan ammootiyyuu faachoo jedhaniini jechuudha. Inni itti aanu faashistii. Faashistii jechuun mootummaa weerartuu takkaahu mootummaa gabroonfataa takkaahu kan nama gabroomsuun maal jedhaniin jechuudha. Faashistii jedhaniini jechuudha. Akka Abiyyi kana faashistii jechuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraa faccisa. Faccisa jechuun ofirraa ittisa. Takkaahu ammootiyyuu ofirraa dhorka jechuun ni danda'ama. Ofirraa dhorka. Ofirraa dhorka jechuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraa fadda. Fadda jechuun maal jechuudha? Fadda jechuun bal'isa yookaan addaan dhiba yookaan dhisa. Dhisas jechuun ni dandeenya jechuudha. Dhisa. Dhisa yookaan ammootiyyuu addaan bal'isa jechuun ni dandeenya. Maal jedhanii faddaa jechuun jechuudha. Inni kan biraa faduulaa. Faduulaa jechuun maal jechuudha? Nama osoo waan tokko hin hubatin ima haasayu tilmaamaan nama wanta tokko dubbatu jechuu hubannaa tokko keessa hin galchini jechuudha. Faduulaa jechuun osoo hin hubatin haasayuu yookaan haasawa yookaan tilmaamaa jedhaniini jechuudha. Faduulaa jechuun kan biraa maalidha? Faga. Faga jechuun of raasa asii fi achi of oofa yookaan of babal'isa yookaan ammoo of mul'isa. Show off isa jedhaniin sanii maal jedhaniin jechuudha? Faga jedhaniini jechuudha. Inni kan biraa
Faganoo jechuun sarara tilmaamamaa kan ardii naanna'u. Greenwich isa jedhaniin jechuudha. Faganoo yookaan ammoo tiyyuu sarara tilmaamamaa kan ardii naanna'u maal jedhaniin jechuudha. Sarara Greenwich jedhaniin jechuudha. Fagaara. Maal jette Oromoon? Afaan dhadhaqaan fagaara abbaa dhaqaa jettiin. Akka namticha fokkata kana Abiy kana fa'aan afaan dhadhaqaan fagaara abbaa dhaqaa jedhaniin jechuudha. Fagaara jechuun qaama ittiin hagan yookaan ammoo tiyyuu hudduu jedhanii waan akkasii. So barnoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikaa jechoota afaan Oromooti. Ramadaanaan booda yoo Rabbi jedhe barnoota hedduu kan walii qopheessinitu jira. Akka barnoonni ani fuulduratti isinii qopheessu isiniin hanqanneef subscribe gochuu akka hin daganneen isiniin jedha. Turuu kiyyaaf dhiifama Ramadaana tuyyuu sadarkaa kana hanga turru nu geessisee jechuudha. Hanga barnoota biraatii walitti deebinutti nagayannaa jiraadha.